بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وبعد وبليان كي خي إسلاما خن كابا كبا خن بهاديها هندمان كيسنو بغربين غويا أراتي نسنجه أكسيت وبليان كينيا أرانتنا يوربين ولا فيسه نصيحة بريد تك غرسا والرابرتنين إسني ديان نجر إسنيس والما لمان maali jennaan alaamaa qiyaamarraa waa lama dubbachuu dhufne mallattoo qiyaamarraa waa lama tan arraan tana baay'inaan uummata keessa mul'achaa jirtu tan kaabaa kibba baddaaf gammoojjii baadiyyaa magaalaa bakka hin jirre bakka hunda wal geessii jirtu jechuudha ta arraan tana mul'attee hawaasa bira jirtu waan san dubbachuudhaaf yaana jecha namni warra bartan hoottaadha inshaallah dhaggeeffadhaadha warra irraa fayyadamu rabbi isinaa godhu dhiiroo wanni lamaan tun maali alamaan qiyamaadha mallattoon qiyamaadha lamaan tun dhiiroo maalii yoo kajennu taate uumaa hawaasa keessa jirtu har'aan tana namni mana murtii itti wal dhaabuu jiru tajaarsaa jaartiin itti addaan bahu jiran ta obboleeyyin itti addaan wal muru jiran ta rahimni itti addaan wal muru jiran ta ollaa fi ollaan itti addaan wal jiru jiran tan akkasumatti obbolummaan ilma namaa itti badu jirtu isiisan dubbachuu ana jechuu isiin san maali jennaan diyaa'ul amaana amaanaa balleessu amaanaa balleessuudha amaanaa balleessu amaanaa balleessuun rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam akkana jedhan hadiisa abaa hureyraa keessatti idhaa duyyi'atil amaana hoggaa amaanaan kan baddu taate fantazir saacaa qiyaamaa eegii amaanaan hoggaanii fi ka ergaramtu taate qiyaamaa eegii kana jeenatiin hadiisa sayee keessa jechuudha hadiisa sayee tuqaan qabna qabeetti amaanaan hoggaa badde qiyaamaa eegii namni hoggaa amaanaa wal bira kaate wal gane mee amaanaan baduun tun akkamii jedhanii saabonni nabii keenya gaafatan kayfa idaa'atuha mee laaffisuu yookaan ergaruun balleessuun kun maalii jennaan akkana jee rasuulli alayhi salaatu wassalaam izaa usnida al-amru hoggaanii fi amriin takka irkifame yookaan taligaan hujiidhaa ga'een hujii takka hogizeenii fi irkifame ilaa gayri ahlihi gara nama waan sana haqan godhatinitti yoon hoggaa ka irkifamu ta'e fantaziri saa'a qiyaamaa eegii namni bakka isaan hin malle amrii isaan hin malle gizeenii fi hogganuu eegale qiyaamaa eegii akkana jaan rasuulli alayhi salaatu wassalaam edaa amaanaan dayyaamuun tana abbaa gandarraa qaasi namuma amriin gama isaa irkifamte hunda arraan tana kaaqa godhatu gartanii hin jirtu namni amriin gama isaa irkifamte arra tokko ka amaanaa kan namni taligaa amrii gee hujii hunda harkaa qabu warruma ahliin ta'in jecha nama haqan godhatini abbaa gandarraa qaasiin jee malaaqarraa ol qaasi garee jettaniini garee irraa achi qaasi abadan tokko kaaqa godhatu hin jiru arra duniyaa tanarra jecha chirraa kakkaasi laanga jalaa kanatti hundinuu namni bakkuma isan fakkaannee taa'u jira warra hundi laale hundasaa bakka silaa ulamaan taa'uu qabdu humtaa bakka silaa beekaan namaa taa'uu qabdu ichi ta'a bakka silaa namni haqa dalagu taa'uu qabu achi cubbuun teessi jecha akkana taanee jira bakka silaa aqalli taa'uu qabu gawwaa taa'u jira irra bakka silaa jeeni taa'uu qabu luyinaa taa'u jira bakka silaa aalimni taa'uu qabu jaahilaa taa'u jira ilaa gayri ahlihi fantazir saa'a mana murteenyu taa'uu qabaree silaa irra ulamaa jechuudha wagayri zaalika hedduu akkanuma gaxoofi gaatilaan halumma jarraa akka jaansan arraan tana amaanaan akkasitti ergaramtee jirti maaliif amriin takka gizee si harka teessu amaanaa guddoo sirra jira jecha ilaa gayri ahlitti hoggaanii fi kawakkalamtu taate fantazir saa'a qiyaamaa eegii hayyee kan lammaffaadha waan haasoynerraa kun alaamaa qiyaamaati jecha walumaa galatti kun alaamaa qiyaamaati lammaffaa intishaaru zinaan babal'achuu zinaan heddummaachuu olii fi gad zinaan babal'achuu intishaaru zina alaamaati saa'a mallattoo qiyaamaati zinaan babal'achuun mallattoo qiyaamaati dhiyaachaa jirti qiyaamaan nabiin keenya akkana jedhan inna min ashraati saa'a bara alaamaa qiyaamaarraahi mallattoo qiyaamarraa hijaan mallattoo qiyaamarraa maarreen
lakkaawanii hadiisa muttafaqun alayhi keessa nabiin hadiisa Bukhaarii Muslim gaafa san keessatti inna min ashraati saa'a jaanii waa hedduu himanii san keeysaa wayadhara zinaa mul'atuudha jaan zinaan dirree baafamuudha zinaan dirree baafamtee gaafa kadalagamtu taate qiyaamaan alaamaa qiyaamaatii beekaadha jaan ولم يقتصر على ذلك سنرت غبابن نبي حديث خيست زنان ففجو بيچاده جين ديفني زنان ففجو بيچاده جين ديفني بل لقد وصل الامر الى استحلال الزنا انما دبين غير زنا حلال غرچو تي دبرته اما فجو بيچاده مي زنا مولچو بيچاده مي بكدودا هانغل زنا حلال غرچو دتي فيداته يچو دبين بل الى استحلال الزنا dubbiin bakka san geessirte amma zinaa halaal godhachuu maa halaal iyyaatu namni badiin dalagee bindaa ergaa kana jeetume maar namattis kanatti hin bargaamaan reedha halaal godhate jechuudha mee akkamitti kana jee nabiin sallallahu alaihi wasallam nuuf odeesse hadiisa keessatti layakuunanna min ummatii aqwaamun yastaxilluuna alxira walxariira kana jee nabiin hadiisa ganaadha ummata kiyyarraa ta'uu jiraatan ummanni zinaa halaal godhatanii hira jechuun yastahilluuna halaal godhatan alhira zinaa jechuun halaal bakka haraamiif hin ta'u halaaluma yaadaa dalaga namni waan badii takkaan dalagu jira jee xiqqollee qalbiin ittiin jabtu jechuudha itti buleen dhufee namaaf hima itti hooleen dhufee namaaf hima kun maali alaamaa qiyaamaati jecha mallattoo qiyaamaadhaati babal'achaa jirti yeroo zinaan bakka hunda farshoo dura babal'atee tunis itti maante jechuudha waa lamaan kun alaamaa qiyaamaati obboleeyyan qiyaamaan alaamaa qabdi kanumatti hin dhuftu ziimiltee waan isii dura dhufaa jira waa hedduu dubbatan alaamaa qiyaamaa nabiin ganaa insha Allah kutaa lammaffaa keessatti itti aantu isiniif itti aansinaa gorsa kanarraa waa hedduu hubattan jennee aan obboleeyyan keenya warra amaanaa eeggatu rabbi sinaa godhu warra zinaarraa illee fagaatu rabbi sinaa godhu anaas ta'e isinis ta'e gorsa kanarraa warra fayyadamu rabbi nu haa godhu asuma irratti hin dhaabaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu yoonii fi gorsi keenya isinitti tole sheer godhaa laayikiis godhaadha sabiskiraayib baananis godhaadha obboleeyyan keetiifis qoodiin siin jaa nageetti